Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo amma nu dhaqqabe tokko isin biraan geenna hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Odeeffannoon nuti isiniif qabnu inni jalqabaa lammiileen Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa turan namoonni 282 galuu isaaniitii fi akkasumas namoota guyyaa dheengaddaa dhaddacha Jawaar fa'aa irratti hidhaman keessaa guyyaa har'aatti mana murtiitti dhiyaatanii maal tokko jedhameen kan isin biraan ga'uutaa jechuudha. An Reedii Adam Tube chaanaala kiyyaaf har'a yoo taate subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan jalqabamee lammiilee Saudii osoo itti deebi'a. Isa jalqabaa waa'ee dhaddacha guyyaa dheengaddaa Jawaar fa'aa irratti namoonni hedduu akka hidhaman beeytanii isaan keessaa namoonni isin beeytan fakkeenyaaf masara dhaabaa fa'aa ni jiranii guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaatanii jiranii mana murtiitti poolisiin erga dhiyeesse booda manni murtii himata keessan galfadhaa jedhaniini himanni poolisiin galfatee ummanni kun dhaddacha guyyaa Jawaar fa'aa mana murtiitti dhiyaatan san irratti uffata keelloo uffachuudhaan achitti argamuu isaanii yakka jennee waan abdannuuf asitti dhiyeessanii jedhaniini sana booda manni murtiidhaa uffanni kamiyyuu yakka akka hin taane waan beekaniif kun fudhataman qabu yakka biraatiin barbaadadhaatiin deebi'aa fi jedhee guyyaa 2 moo 3 booda guyyaa afuritti beellama biraa qabeef jechuudha. Qorannaa keessanitti fufsiisatti yakka biraatiin akka himattan jedheeni guyyaa qabeef jechuudha. Yakki isaan himatan sun kufaa ta'e abbaa murtii biratti uffata kamuu uffattee deemu bakka kamitti argamu waan yakkaan nama adabsiisuu miti jedheetiniin abbaan murtii kuffisa jechuudha. Hin beeytan kaagisee hundaayyuu abbaan murtii haaquma jiru dubbataa seeralleedha waan ta'eef dirqama kaa seera matsaafarraa dubbifama wanni kun waan ta'eef yeroo hundaa yoo namni tokko kissiin isaa kufaatii argate kan osi deebisee siidhu poolisii jechuun buchillaa sareeti. Buchillaan saree kan siniisuu hin barbaadu. Sitti rarra'uu malee kan siniistu jechuudha. So ganaa ammallee wanjala biraatti barbaada waan jiru. Waan wayii qotan yoo barbaadan jarra jaan qabdu ummatuma nagaa kanallee barbaada shororkeessitu jettiin bar ummanni dhamaadha ummanni onnoo kun beeytanii poolisiin maaliif beeytanii poolisii fakkeenya poolisii federaalaa ta'e poolisiin kamiyyuu beeytan sadarkaa barnootaatiin miti kan achi dhaqu barumsa kutaa 8 keessaa dhayxaa warri duraanii faa yoo ta'e akka tasaa kutaa 4 keessaa warri duraanii amma kutaa 8 keessaa dhayxaa yoo poolisii Oromiyaa xiqqoo taate kutaa 10 faa sadarkaa barnootaatiin deemtu sammuun isaanii dadhabaadha jechuudha. Kanaaf poolisiin tu yeroo hunda ummata keenya dararti. Asumaan keelloo aduinu keelloo kanaaf hidhan anillee amma odoo achi jiraadhetiin kana dhugee na hidhan jechuudha. Maaliif keelloo dhuyde baay'isawee tasa arganuyyuu dhuguudhaaf ol qabadhe yoon akkana kaameraa keessan laalu keelloo nati ta'e so anallee akkananiine kana laaltanii jechuu barbaadetti kun burtukaana fi maangaa wal keessa. Kanaaf beellamni isaanii kana fakkaata. Isa ijoollee Saudi Arabiyaatti yoo darbine baay'ee waan nama gammachiisudha. Kan ijoollee Saudi Arabiyaa baay'ee waan nama gammachiisudha. Maaliif lammiileen keenya darara yeroo dheeraa samoona kan ammoo baay'ee natti tole keessa ijoollee Saudi Arabiyaa galchuu eegalanii jiranii guyyaa 2 darbanii nama 280 nama 290 hanga ammaa xiyyaarri 4 galee jira torbee kana keessa waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Ijoolleen akkasitti rakkachaa turan sun hundi ijoolleen akkasitti sadarkaa namooma ba'uu keessee sadarkaa agartee uf jibbanii uf ajjeesuu keessa turanii namoota 4 moo 5 uf ajjeese manidhaa san keessatti amma garuu karama sooshaal miidiyaa kanaan haalli mijatee fi mootummaa halkanii guyyaa ol dhaabanii iyyanii akka addunyaan argitu taasisanii amma kun nagayaan dabaree isaanii eeggatanii galaa jiranii ammallee yeroo dhiyeenyatti haga amma namni meeqa galee jechuudha nama 200 fi wayiin galee gisee 4 galanii gara nama 1000 fi wayii galee jira gamma 200 yoo qabde gisee 4 galanii 800 gubbarra 88 wayii jirti gara namni 1000 fi wayii galee jira hanga ammaa jechuudha. Namoota hidhaman san keessa kana booda mana hidhaa san keessatti rakkatan jedhee hin abdadhu. Mana hidhaa san keessatti keessayyuu namni gizee koroonaa dhufe san akka malee hidhametu akka malee dararamaa ture. Yaa warri dhiyeenya kana hidhamtan immootu waayyuutu miti hin baatan isinii dabaree qofatu isin hafe jechuudha kana booda. Isa akka karaa isinirraa barbaadna ani hunda caalaa namni ani galatoonfachuu barbaadu
warri ijoollee saniif sagalee ta'aa turtan sirritti iyyitanii iyyisiisaa turtan lammiileen tun lammiilee teenya nurraa dhumatu hin qabdu jettanii sadarkaa miidiyaatitti achi keessa teettanii viidiyoo waraabaa miidiyaa irratti dhiyeessitaniif kuni isiniif xiqqaa fakkaate malee qabsoo guddaadha. Qabsoo jechuun isuma kana maaliif Oromoon garanaan ta'e wal jiraachisuu fi wal bilisoomsuuf qabsaa waan ta'eef qabsoon biyya keessa qofa hin jirtu. Kunis qabsoo biyya alaatti lammiileen kee gaafa alatti rakkatu akkatti iyyitee fi akkatti waccee fi achi keessaa baasuun qabsoo namuma bosona galee bosona keessaa falmataa fi ture jechuudha. Takka garaagarummaa qabu. Nama kennatu qabsoo akka tanaa xixiqqoolee tanatti uffata. Garuu hin beekne malee isuma kanaa jechuudha. Biyyattis wanni nu falmannuuf waan biraatiif miti. Lammiileen akka hin rakkanneef, lammiileen akka hin ajjeefamneef, lammiileen hin manidhaatti akka hin dararamneef. Inni biyya alaa kunis lammiileen keenya akka hin dararamneef sanuman sani kanumatu biyya galee abbaa biyyaati waan ta'eef. Isuma amma manidhaa jiru kanatu Itoophiyaatti biyyatti biyya ofii Oromiyaa irratti yoo hidhame iyyinaaf waan ta'eef kunis sunis lammiidha takkama Oromoon Oromoo waan ta'eef ala teette mana teette bakka hundattuu rakkoo Oromoo arguun barbaadutu nu qabsoosa jechuudha. Qabsoo yookaan iyya nu godhaa jechuudha. Waggoota 4-5 darbaniin beektan akka maraattuu miidiyaa kanarra iyyinee boonnee mana boo'ichaa godhannee miidiyaa kana boo'aa turre. Sababni isaa maali? Quufaa miti. Miidiyaan dhufeef miti. Rakkina nurra gahaa turetu nu boochisaa ture. Addunyaan nuuf argituuf. Har'a rakkina nu kaleessa akkasitti xiixaa turetan Tigraayitu rabbii faalladhaa gadaan kun faalladhaa Tigree nama golu akkatti karaa makiinatirra baate biyya faranjiititti boo'anii boochisaa jiran. Isinii galee haga tokko kennammoo akka duraa sanirra haga tokko xiqqoo qabbanaa'ee jira. 2016 keessa namni beeyta yoo jiraattan 2017 keessa fincilli akkamii akka ture. Namni Oromoon kararraa galaan turre keessattuu biyya faranjii kanatti har'a carraan immoo kan Tigree ta'e Tigree kararraa galaan jirtu Oromoon haga tokko wal bibittisitee jirti. Inni kun karaa nagaatiin qabsoofna jedhe inni kun biyyatti galee qabsaa jira waan ta'eef xiqqoo haga tokko fooyyedha jedheen abdadha. So wanna kana hunda kaasuun na barbaachiseef waa'ee lammiilee keenyatii fi lammiileen keenya bakka kamittuu akka rakkanne jechuu barbaadetti namoonni gara biyyaatti galtanii viidiyoo kiyya kana hordofaatu jirtan yoo jiraattan hedduu isiniif gammadee jira. Baay'ee tokko akka saba tokkootti sagalee isiniif ta'aa ture waan ta'eef gammachuu guddaan isiniif qaba. Rabbiin rakkina akkasitti isiniin deebisini. Isinillee immoo biyya keessan keessa taa'atii biyya keessanitti dalagadhaa yoo danda'ame karaa seera qabeessaatiin biyyoota isin barbaachisu deema. Seeraan ala yoo ta'e akka tasaa rakkoon isin mudatuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kana akkasitti isiniif dhaamaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophiin har'a qabanne isa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin walitti deebina nagayaan nu tura.